Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan ummatti keessan nagaa keessanii ani nagaa koodha alhamdulillahi rabbil alamin. Hadda Fatayer kan jedhamu waliin hojjenna. Inni kun afaan Arabifaati yookaan afaan Oromootti ofii keenya jijjiirrachuu barbaanne daabboo yookaan sanduuchii keessisaa lukkuu qabudha kan nuti hojjennu jechuudha. Mee haala kamiin akka hojjennu wal duraa duubaan haalaallu jechuudha. Duras isa ilaaluu keenyaan dura Fatayer hojjechuudhaaf maal faana barbaachisa kan jedhu duraan dursinee waliin ilaalla. Ana sirratti daakuu burcuqqoo 2 qopheeffadhee jira. Daakuu adii normaalidha jechuudha. Aannan ho'aa miti qabbanaa'aa miti giddu galeessa kubbaayyaa 2 godhadhee jira. Zayitii burcuqqoo shaayii 1 godhadhee jira. Maankaa gurguddaa 2 kaameraa godhadhee jira. Maankaa gurguddaa 2 sukkaara, maankaa xiqqishoo 1 soogidda, maankaa guddaa 1 baking powder jechuudha. Jarreen kana nu barbaachisa. Akkamitti qopheessina kan jedhu immoo irshoo keenyatti naqnasitti isaanii duwwaatti jechuudha. Achiin aannan itti goona. Aannan kubbaayyaa 2 itti goona jechuudha. Kana lamaanii fi soogidda irshoo irratti naqamaan sukkaara irshoo irratti naqadda. Irshoochi akkasii atee kofa'uu fi nu gargaara jechuudha. Sukkaarri soogidda miti soogidda booda itti goona soogiddaaf baking powderii. Amma akkan erga goone kaanee xiqqoosii ammaassallee daqiiqaa 10 yookaan 8 akka ho'ina kichinii keessaniitiin antineettu kana amma sochoosee ka'ee keddanii daqiiqaa 10 yookaan 8 akka inni xiqqoosii kofa'uu ol kaa'aa jechuudha. Amma irshoon keenya kanatti kofa'ee jira. Duraan dursa daakuu kanatti godhanna. Achi booddee soogidda irratti goona daakuu irratti jechuudha. Soogiddichaaf daakuu erga waliin rukunneen booddee baking powderii dura isa kanatti goona. Daakuu fi soogidda erga waliin rukunneen booddee irshoo keenya xiqqoo daqiiqaa 10 kofa'ee jirana itti goona jechuudha. Achi booda kan erga gooneen booddee zayitii irratti goona. Zayitii baking powderis akka barbaadan irratti gochuu dandeessu. Akka fedha keessanitti waa tokko rakkina hin qabu. Namoonni gariin erga bukeessanii kaa'aniiru zayitiin akka harka daakuchi akka harka hin qabneef irratti rakkina hin qabu jechuudha. Yoo danda'ame amma inni daakuchi keessaa dhumutti waan bukeeffattanuu akkanatti waliin namuu dandeessanii sana booda akka sirriitti isinii bukaa akkaan itti hojjetu jechuudha. Kunoo kana fakkaata diidiin keenya amma inni xiqqoosii kofa'utti hojii amma eegalutti kanaaf kedda'amnee amma indaaqqocha akkanatti akka qopheessinu waliin ilaalaa jechuudha. Afuu yeroo jalqabaatiif kan itti godhannu zinjibilaa fi shunkurtii adii daakamaa itti godhanneetiyyi. Zinjibilaa fi shunkurtii adii daakamaa kunillee shunkurtii magariisa isa akka mukaa sanayyi kukkunnee kaanee indaaqqochaa wajjin xabbasna jechuudha. Dura xiqqoosee akka kana gubnee kaanee akkasitti amma indaaqqochaa wajjin kan xabbasnu jarreen kanaadha. Shunkurtii adii zinjibilaa wajjin kan daakame, shunkurtii magariisa qobaatti kan kattafame waliin xabbasna. Kun qimamii wal makaadha. Wantoota hedduu wal makee qonda barbarree faadha.
of keessaa qaba jechuudha. Kun immoo qirfaadha. Haddattiin itti dhaqa qobaatti. Ndaaqicha akkanatti muree jira. Ndaaqqoo lapheedha. Isiniin jedhee jira. Dura fattalee ka'een sana booda xiqqoo sibiilaadhaan irra bahee kun kaarotii silas agarsiisee akkanatti faqaffaqee jechuudha. Qirxii bareedaadha kan inni bahee. Inni kun immoo gimmaashii isaan fudhee qaaraa fufurdaa sana kan hin gubne jechuudha. Afaan Arabaatiin filfil ruumii jedhaniin. Amma haala kanaan jira jechuudha. Zayitiin itti godhadha. Yoo qabaatan zayituunii yookaan oliivaa olii fayyadama. Gaariidha jechuudha. Mi'aadha illee bareecha. Amma kun bilcheessee jira. Namoonni gariin dheedhiidhuma isaa kun hin bilcheessin foonuma normaalii isaa kukkutanii ka'anii kan jiran xabbasanii. Kanaafuu inni baay'ee bilchaachuu barbaada jechuudha inni xabbastan. Ani garuu bilcheessee ka'ee waan hin mureef hedduu xabbasuu nan barbaachisu. Maaliif sanduuqicha keessaallee qarsham jechuu qaba wantoonni nan itti baqaquu jechuudha kuduraalee. Kanaafuu amma itti galchaa jechuudha kun bilcheessee jira warreen waan ta'eef. Achiis liixiin tokko ka'ee jira. Kanaafuu hedduu nan barbaachisu jechuudha. Fooni baay'isee ittiin goone maaliif kuduraalee kana fayyadamuu waan hin barbaachisu akka foonicha jedhamu baay'isee ittiin naqlee amma filfilluun ittiin naqna. Kaarotichas irruma irratti itti naqna jechuudha. Maaliif dhaanni kuduraalee kun baay'ee bilchaatee akka halliichaa ta'uu hin qabu kanaaf. Kaarotichi immoo kalarri isaallee baay'ee bareeda. Yeroo immoo irraan deebisnee qibanii keenya itti naqne yooma caalaa godha. Kana fakkaata jechuudha. Bakka lamatti hin baafadha. Maaliif akka haphii ta'ee naa ciccitutti jechuudha. Tole. Hin daammataa jechuudha. Fayyaa akkanatti erga dammaqnee kaanee Directly akkanatti murraa jechuudha. Wanti kun irraa raafamti. Akka piizaatti murraa jechuudha. Fakkeenyaaf akkanatti achiin akkanatti jechuudha. Tokkoon si hojjedheen agarsiisa. Kan argitanii sasila hojjedhee jechuudha. Hindaaqqoo wajjin soogidda qofa lanti naqu siin agarsiifne. Soogidda immoo akka mana keessanii yookaan akka barbaadanitti jechuudha. Namoonni gariin soogidda baay'ee fayyadamanuu dhukkuba waan argattee waan jiruuf akka fedhii keessanitti soogiddi baay'ee fardeen qabu akka feetanitti hojjetachuu waan dandeessanuuf jedheetan isin agarsiifne jechuudha. Tole amma ishee kana asirratti qirsii baasuu qaba duraanii akkam barbaacha akka fedhii kootiitti waan hojjedhuuf si agarsiisaa jira. Akka fedhii keessanii immoo suntu beekaa. Tole. Kana lamaan amma walitti deebisa jechuudha. Achiin akkana godha. Giffilii waan jedhamtu wayii jirti daabboon biyya kanaa. Isin bira akka ta'e beeku. Argitanii qirsii isaa waan fakkaatu akkanatti hojjennaa jechuudha. Hunduma isaatu akkasitti hojjenna. Tole. Hayyee amma inqulaalii isii bicaa isii barbaannaa. Qopheessanii dhufnee jirra. An haala kanaan hin qopheesse isin haala barbaadanii gochuu ni dandeessanii. Kanarratti abbaan barbaade aannan naquu danda'a. Ani immoo kalii godhane kalii xiqqoo si godhee jira. Aannan illee gochuu ni dandeessanii garuu ammaaf aannan hin fayyadamu kalii qofa fayyadama. Kal jechuun yaa kalii manatti fakkaata. Odar achittoo jiran manatti fakkaatanii foolii killee akkanaaf balleessuu kan itti fayyadame jechuudha. Isinis yoo barbaadan itti fayyadamuu dandeessanii yookaan immoo aannan qofallee itti fayyadamuu dandeessanii.
namoonni gariin zayitii illee itti godhanii jechuudha akka fedhii keessaniiti. Amma kan akkasitti ergan irra dibee ka'een booddee saliixii yookaan immoo abasuuda irra keessa firfirsuu hin dandeenya, akkanumaan illee dhiisuu hin dandeenya, inni sun fedhii keessaniidha. Ani abasuuda yookaan saliixii irra firfirsaa jechuudha. Natti toora mi'aan jira lamaniyyuu. Akkasitti inni bilcheessinee baanee yookaan lafinni walitti deebina jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sanduuqiin sila siniin jedhee yookaan immoo Fatayer Jedhamu jedhee kana fakkaata. Baay'ee bareedaa, baay'ee mi'aaha. Ilaalaa keessi isaa immoo kana fakkaata. Abbaan qabdanu keezeetti gochuu ni dandeessanii. Keezee jechuun chiizitti gochuu ni dandeessanii. Inni hin barbaannes immoo haala kanaan akkanatti fayyadamuu danda'a. Argitanii baay'ee hoffaadha. Ol deebi'eentini jedha akka daabboo difoo jechuudha. Argitanii keessoon isaa kana fakkaata jechuudha. Fageenyatti isinitti mul'atu. Daabboon isaallee baay'ee isaa laafaadha. Baay'ee mi'aaha, baay'ee bareeda. Haala kanaa yoo keessummaan isinitti dhufee ijoolleen keessa yoo nyaata habashaa diddee fakkeenyaaf yoo injeeraan isin salacha'ee haala kanaan fayyadamuu dandeessanii. Baay'ee nyaata gaarii, nyaata urgaa'aadha mana keessatti qophaa'ee bakkeedha sanduuta binnee nyaachuudha. Yoo feene lukkuudha, yoo feene fooniin haala barbaanne mana keessatti yeroo gabaabaa keessatti akkasitti hojjetannee nyaachuu dandeenya jechuudha. Yoo isinitti tolee sheerii naaf godhaa, sabskiraaybii naaf godhaa na deeggaraa. Inshaallah hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaan isiniin jedha. Galatoomaa nagaatti.